Jirra jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shama akkam jirtu arraan tana gaafunuu obboleettii teenya Fayiruusaa dhuftee na bira jirti. Haalli isiin himachaa jirtu haala ragaa mataa nama dhukkubsu. Walumaa galattuu wanti isiirraa dhagaa jiru waan gurguddoodha. Ijoollummaan isaa ta'u wallaalummaan isaa ta'u haalli hundimaa dhufan jedhanii ni dhufa. Kan dhufe immoo ilma namaatu fixa. Kanaafi erga haalli san ta'ee dhuftee kun mana bira jirti waa hundumaahu wallaalummaa isiitis haa ta'u ijoollummaa isiilleedhaan isiis qabannee waan jiru hunda rabbi gargaarsifannee ni finna inshaallah jechuun barbaada. Kanarraan ammoo waan isiin keessa turte irra guddaan keessan beekuu dandeessanii ani har'aan tanaan dhaga'ee isiirraa hin dhagaa jira. Kanaaf ammaan tana Fayiruusaa waliin jirra nuquba qabaadhaan hordofaa isiniin jenna. Fayiruusaa teenya ati Fayiruusaa yeroo duraanii harkaa tureen ammaan tana natti garaagarummaa guddoo qabda. Haleessa ammallee beekii wanti ta'e kun ta'ee jira garuu yeroo guddoo qabdaa jechuudha. Hireen teetis fuula duraan bal'ina sii fi maatii keetis jaarsaaf fi atillee jaarsa keetiifis illee jechuudha. Haala ta'e hunda tokko tokko sheexanaan nama dalasiisa. Sheexanni kun irra guddaan ilma namaa kana maaliif miila lamaan deemaa jechuudha. Sheexana waan jedhamu kun. Kanaaf waan namni juus osoo hin taane waan sammuun teetiis sitti gartee gara malee sitti hasaasuus of keessaa haite amma na dhaga'uudha qabdaa jechuudha. Akka na dhaga'uutus abdiin qaba. Yoo na dhaga'uu baattee san amma uleenis hin dhiisu. Maaliif jennaani akka Oromootti nuti yeroo hundaa'u kana qabna, aadaa qabna, safuu qabna, duudhaa qabna beeka. Haalli deemaa jiru kun hundi haala sirraayis fokkisa, isaanillee irraa fokkisa. Akkasumatti nuhu ilmaan Oromoo kanarraa akka dhala Oromootti nurraa fokkisaati. Maaliif jennaani namni jiraachuu dhabuun jechuun sillee ofitti qabanii gorsuu dhabuun namni akkasillee dhabamuun isaanillee qabe waan kana osoo namni birootuun dhageenye fixuu dhabuun keenyaa nuufuu gara maleedha beeka. Haa ta'u jaartii jaarsa qabdu ta'eerumtu hin dhageenye. Ati immoo osoo ilmaan waliin qabdanii kana jechuun abbaa mana keetii dhiiftee nama birootiin jaaladha jechuunis maqaa keetii miti sillee hin fakkaatu. Kunis aadaa teenya keessa hin jiru dogoggoraa jechuudha. Isaanis haala dhufaniin walii fuula dura ni ilaalaa jechuudha. Baga nutti dhufte amma booda waa hundumaa anis waliin hin jira wanti jechuun rakkattus cinqamtus namni waa si godhullee hin jiru. Aadaa maleetii itti jirtu akkanurraa atis irraa dhaabbattu kun maaliif anuu sirraan fedhu jechuudha. Nama biroo dhiisiitii fokkataadha. Kanaaf namoota isa waliin ce'us abbaa mana keetii waliin ce'us fuula duraaf walitti dhufna. Nama akkam akka ta'anii nama dhugaati immoo nama aadaa maleeyyiin deemanii kanuma waliin ilaallu ta'a. Waa takkallee wanni of dhaamattu hin jirtu. Fayiruusaa duritti akka deebitu haalli ammata keessa jirtuu fi kaleessa turteehu tokkoo miti. Egaa anu har'aan tana hedduu yeroon si arku maal taate jeetiin rakkachaa jira. Maaliif sii dur beekuu fi ammaan tana haalli ati keessa jirtu haala wal dhabaadhaa jechuudha. Kanaaf Fayiruusaa duritti naa deebii. Wanti ammaan tana ati balleessite tokko jaartii namaa taatee namaan jaaladha jechuun dogoggora guddaadha beeka. Aadaa teenya keessallee hin jiru. Osoo silaa jaartii namaa jaarsi gaafa firraa hiikeewu nama jaalachuutti seenu osoo hin taane akka aadaa teenyatti shari'aa teenyattis ji'a sadifaa lakkoofsifattee fixattee akkasitti namaan walitti dhufti yoo taatelleedha. Inuu isin warra maatii waliin qabu innillee jaruma gabaabduu keessa akkaan sirraa dhaga'utti illeen galcha keessi biraa deeme hanga kana keessatti tun badii ta'e guddoodha beeka. Sila akkasii afaan qabee dhugaa badiitiyyaa. Amma inninis hanguma deeme sanitti waan gartee duraanuu ni hinaaffaa tana keessa sharafatee waldhabdeen teenya achirraa kaateetiin beekaa waraqaa fudhadhaa jee waraqaa fudhadhee beekadhu. Waldhabdeen teenya sanirraa kaateetiin waraqaa san fudhadhee anjaalalatti illee seenne namaas dhufa malee namni eega faksii fudhattee faadhagee namaas barbaada malee beeka awwaa deemee illee hin barbaanne. Waraqaa fudhattee jirta isaan sii kenna mootummaa fi laa anumaatu fudhate qaadii dhaqee. Kan namni deddeemee namaa kenna fara fudhatte. Qaadii dhaqeetiin fudhadhee. Qaadii dhaqeetiin fudhadhee akkasii anamma isa hinaaffaa isaa jibbeeti malee waan biraatirraa akka biraatiin arafee miskiina
naman tuqu. Garuu hinaaffaa tana itti waswaasti laala itti waswaasti kanaan dhiiroo ina ajjeesaa waan jedhamu takka ifirraa sodaadhee kanuma malee anammallee bar waan ati jette inuma biran kutu badala keetiin gartee hedduun si jaaladhaas hedduun si kabajaasi kabajaa ta'e duraan illee ni beektaa hangaan sii qabu atillee akkasumatti daran naa qabda. Kanaafuu yoo waanuma ati naan jette yoo takka illee biran kutu. Yoo naaf jecha hallayyaa tana durii jettellee namuma akkasii ta'u. Tole naa galatoome ayyee bareedaadha wanni ati kaafte amma waraqaa tana inni fudhachuu quba qaba. Isaan si kan osoo inni siin kennini ati shakkiidhaan akkana na godhaa maal jetteetuma. Lubbuun teessii waswaastee si fudhachiiftee jechuudha. Waraqaa akkasittiin fudhadhe malee. Waan tolchine rakkoon qabu hundumtu wanti dhufte numa dhumti. Bareedaadha isaanis bagaatis dhuftee amma booda tasgabbaayii waan sitti hasaasus ofirraa qabii maaliifi amma irra guddaan namaatu waan gaarii namatti himuurra karaa badiitti si deeggaruu faatu guddata kanaafi ati amma naa tasgabbaayii wanni dhufte hundi maa dhuftin jaanii eenyutu fixa nama jiruutu fixa ni finnaan siin jaa amma booda waa takkaatis narraa yaaddahin warra jiru waliin warra gaasilaa na barbaadu jiran jetteen tire isaan dhufanii yoo isaan dhufan maal jettaan bara ammaan tanaa yaadu jira maal jettaanii waan dhufaniin isaanirraa hin dhageeffadha taan ammas irraa dhageeffadheetiin jiraa miti ati qoftiin tasgabbooytuu naa ta'iin siin jechuu jira hin sodaatinii waa takka illee hin shakkinii sibiran namni dhinga wanti si miidhu tokkollee hin jiru ta duritti deebii amma ani wanni siin jiru waan guddoon maatii keetitti immoo si deebisuudha. Ani akka kiyyatti maatii keetitti deebi'uuf ammoo waan akka aadaa Oromoo sanitti finneeti si deebiifnu waan shayxanni gamaa gamaasitti hasaasu kana jalaa muriin siin jedhe tanamni haasa'u. Anamata deebiitii miti isaanummaan namni dhimma lee isaan si miidhan amma booda walitti dhufne nutuu yeroo dheertu laalammaan tana namni keenya akkam qabna beeyta. Amma erga gaafa kaan addaan baane nutuu waliin agarre kun ammaan tana rakkoo walitti nu fide beeya. Gaafa rakkootis gaafa bal'ootis silaa wal quba qabaachuudha qabna bakka tanatti quba qabaadhu. Amma booda nutuu atuu baga dhufte wanni si miidhan hin jirtu anus waliin hin jira hamma dhumaatti hin yaaddahini atilleen isii duraa feerusaa duraanii sannaa ta'in siin jaa kanuma kaniin siin jiru waa takkallee akka yaaddonye tasgabbooytuu tahii taan jarri waan dhufate laalle akka aadaa teenyatti finna warra aadaa maleetii deemu yoo ta'e sibira jira anus irraa hin gorku waa takkallee hin sodaatin jechuun kiyya isaanis yaada dhufanii ilaaleeti keetis silaa harkaatiin jiraatu waan sira amma akkana sira koo kana wayitu keessa jiraan si'a. Wanni takka na keessa jiru. Ani ammoo wanni na keessa jira. Akka dubbiin dhuftetti. Allah ammoo wanni na keessa jiru. Yoo mal sibira kagartee mana kee dhufan taate suma jalatti namni dhimmalee an amma isaan itti deebii arafeedhaa hin barbaadu. Kana si miidham. Suma bira namni dhimmalee an itti deebii waan itti deebiidhaa hin yaadini itti deebitettee feeruzaan illee hin yaadini itti deebuu hin fedhu garuu immoo akkuma gartee sibira nammiine yoo gartee kana miidhan taate atilleen amma yoo isaan intala dhalaati ani yoo isaan namiidhan atilleen ol kaatee isaanii wal dhabuun ni mala ta'a. Kanaafuu immoo akkuma isaan nammiine qofa gartee halli isaanitti godhi malee ani amma isaanitti deebuu barbaadeeti maqaan si bira dhufee. Sibira dhokachuu. Amma reefu waan ati naan jettu hundi siin dhagaa naan jettee jirta. Niin dhagaa. Amma isaanis yaada qaba waan dhufaniif isaanirraa fudhee akkuma nama siin jedhe. Yeroo ammaan tana amma rakkattu kanaa anuu maaltu keessa jira jeessi shakkaa jiraan siin jechuu jira beeka. Akkuma qabaatu. Waan isaan irraa dhufan isaanis ilmaan Oromooti irraa fuudheeti nu Oromoon beeka aadaa qabna aadaa maleetii miti akka dubbii isaan ittiin dhufanis laalle akka dubbiin jettutti akka aadaa teenyatti dubbii tana fi hangasitti wanti rakkattuu siin jirtu atumti bakka duraanii naa deebiin siin jechuu jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya har'aan tana kunuu veeyuuza asitti natti dhuftee jirti haala keessa jirtullee naaf ibsitee jirti. Ijoollummaan isaa ta'u haala isaan itti waliin jiran kan isin quba qabdanis tarii jiraachuu danda'an hin beeku. Sanirraa kan ka'e rakkachaa jirti. Haa ta'u erga dhufte immoo dubbii tana akkuma Oromootti finnaa. Isaanilleen warroonni isii barbaadulleen karaa jiraachuu fi gartee barbaadaa jiraachuu dhagaa jira. Waan isaan dhufanis isaanumarraa kan barruu fi walumaanuu dhageenyu ta'a. Hamma isaan dhufanitti veerusaan
amma dhumattis ammas waliin jirraa akka Oromootti finnaa dhalli teenya bakka jirtu hundatti rakkachuu warrakkuu fi kanallee akka hin qabne akkasumas gartee aadaa qabna aadaa teenyatti waan kana fixuu qabaa rabbi na gargaaru isinilleen bakka jirtanii gaa yaadaanis nu gargaaruu dandeessanii waan dhufa walumaan ilaalla nagayatti